Phaawulosin akka inni tajaajilaa ta'uuf paarlamaa keessatti harka ol kaasanii shumshirratti geggeessu ta'e eewu harka kaasa. Amma garuu Waaqayyo ofii masaatini namuma du'a Isxifaanosi duratti olii gale. Yeroo Isxifaanosin ajjeesan uffata isaanii hundinuu miilla Phaawulos jala kaatanii dhagaa reebanii ajjeesan. Du'a Isxifaanos keessa Phaawulos harka qaba ture. Yeroos maqaan isaa Saa'ol jedhama. Namuma waldaa kiristaanaa balleessuudhaaf gara Damaskoo deemaa jiruuti ifaan itti mul'ateeti. Kun amanamaadha. Wangeela lallabaa. Wanta sanaaf amma akka ilaalcha namaa Phaawulos ulaagaan guun maaliif ari'ataadha. Waldaa kiristaanaa barbaadu seera mukabboota isaatiif lola xoorinatti geggeessa. Wadhaatiidha. Gamaa'il nama jedhamu biratti seera bare. Ayyaana Waaqayyoo ari'achuutti ka'e. Amantoota iddoo isaan jiranitti adamsee mana hidhaatti kennuutti ka'e. Damaskoos kan inni deemaa jiru heeyyama fudhatee amantoota balleessuudhaaf dhaqaa ture. Garuu Waaqayyo maal jedhe? Namuma nama ari'atu, namuma cubbuu keessa gangalatu kun amanamaadha. Phaawulos akkaataa itti Waaqayyo amanamaa isa godhe dubbachuuf jedheeti. Anillee cubbamaan ture, ari'ataan ture. Garuu Waaqayyo amanamaadha jedhee humna naaf kenneedha. Amanamaadha jedhee moojii isaarra na dhaabee. Cubbuu koo hundumaa immoo naaf dhiisee. Akka keettammatti maal jedhe? Phaawulos sadagaadhaan Isxifaanosin ajjeesise miti. Isa waldaa kiristaanaa ari'atu miti. Kanaaf kiisii kee keessa kaa'atta harka kee. Hin kaastuu Phaawulosiif harka. Qophaa masaa ofitti amaneeti Waaqayyo. Phaawulos mucaa kooti jedhe. Isa duraa Xiimotewos boqonnaa tokko lakkoofsa 12 hanga 15. Ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna anaaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Durillee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan namarratti ka'aan ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni gooftaa keenyas amantiif jaalala Kiristoos Yesuusin argamanii wajjin guutee irra anaaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis in ta'aaf. Warra cubbamootatti lakkaaman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta'uuf ana araara argadheera. Mootii bara baraa isa hin duune, isa ijaan hin argamne, Waaqayyo isa tokkicha sanaaf bara baraan, baruma baraan ulfinniif guddinni haa ta'uufi. Ameen. Mee galateeffadhaa dubbii kanaaf Waaqayyoon. Amanamaadha jedhee wayirra si dhaaba. Ela nama dursa waa'ee isaa baratta utuu hojiin kenniniif, utuu itti heeruminis, utuu hin qacaratiin, utuu hin miindessiin nama sana dursa amanamummaa isaa iyyafatta. Hin gaafatta. Ga'umsa isaa, ulaagaa isaa gaafatta. Isa booda dhimma barbaaddeef sanarra dhaabda. Hojii barbaadde sana dabarsitee itti kennita. Erga maal ta'e backgroundii nama sanaa qorattee booda. Erga qorattee booda. Phaawulos yeroo kanatti backgroundii gaarii hin qabu hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf. Ari'achaan ture. Wallaalummaanis haa ta'u malee ajjeesaan ture, ari'achaan ture, jibbaan ture, waldaa kana balleessaan ture. Garuu Waaqayyoo ilaalchisaa adda sababateef akka namni ilaalutti nama ni ilaalu Phaawulosin nama wangeelaa godhee marge. Ari'ataaf utuu hin taane nama wangeelaaf ari'atamu godhee marge. Dubbiitti kennameefis amanamaa godhee arge. Mana hidhaa keessatti, galaanaan rakkachuu keessatti, dhagaadhaan rukutamuu keessatti, jibbamuu keessatti, hiyyoomuu keessatti, argachuu keessatti gurbaan akka amanamaa ta'e keessa isaatti arge Waaqayyo. Ilaalchisaa adda. Ganama kana naan jedha Waaqayyo. Nama namni ilaaluun barbaanne tokko amanamaadha jedhee wayirra dhaabanaa jira. Eeyofa ta'u harka kee kaafadhu. Amanamaadha jedhee wanta Waaqayyo sitti kennu jira. In fudhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuusin namoonni baay'ee waan irra dhaabattan qabdu. Amanamaadha jedhee wanta Waaqayyo dabarsee sitti kennu jira. Fuudhi kunoo sitti allaadha. Baay'ee keessanitti qabeenya kennama. Baay'ee keessanitti dibata kennama. Baay'ee keessanitti biyya kennama. Keessumaa namoonni 42 amanamaadha hin shakkamtu ati nama dhugaadha jedhee Waaqayyo eebbarra si dhaabu qaba. Chaappessee darbeera maqaa Yesuusiin. Ilaala.
utuu amma Phaawulosiin akka inni tajaajilaa ta'uuf paarlamaa keessatti harka ol kaasanii shumshirratti geggeessu ta'e eewutu harka kaasaaf. Injiru maannim yellam namni harka kaasuuf injiru. Amma garuu Waaqayyo ofii masaatiin namuma du'a Isxifaanoosii irratti olii gale. Yeroo Isxifaanoosiin ajjeesan uffata isaanii hundinuu miilla Phaawulos jala kaatanii Isxifaanoosiidhaan dhagaa reebanii ajjeesan. Du'a Isxifaanos keessa Phaawulos harka qaba ture. Yeroos maqaan isaa Saa'ol jedhama. Namuma waldaa ari'achuudhaaf waldaa kiristiyaana balleessuudhaaf gara Damasqoo deemaa jiruuti ifaan itti mul'ateeti. Kun amanamaadha wangeela lallabaa. Namni sagal of qopheessi. Arra Waaqayyo waan dabarsee sitti kennu qaba. As kabarka keellachuu eebba takka argitee hin beekne Waaqayyo dabarsee sitti laata. Mee wanta harka koo galuu jiraa inni mee ulaagaa utuu hin guutin akkasumatti namni mootii taatee baatu jirtu. Piilaadoo yaabos wanta sanaaf amma akka ilaalcha namaatti Phaawulos ulaagaan hin guutu. Maaliifi ari'ataadha. Waldaa kiristiyaanaan barbaadu seera mukabboota isaatiif lola xoorinatti geggeessa wadhaatiidha. Gamaa'il nama jedhamu biratti seera bareessa ba'ee ayyaana Waaqayyoo ari'achuutti ka'e. Amantoota iddoo isaan jiranitti adamsee mana hidhaatti kennuutti ka'e. Damaskoos kan inni deemaa jiru heeyyama fudhatee amantoota balleessuudhaaf dhaqaa ture. Garuu Waaqayyo maal jedhe? Nama ari'atu namuma cubbuu keessa gangalatu kun amanamaadha jedhe. Pikatolaya nama mee mandarri dhimma isaan qabne maatiin dhimma isaan qabne waldaan dhimma isaan qabne waan guddaan itti kennanaan jedha Waaqaan. Tarii akka ilaalcha namaatti zeeroodhati. Of harkaan qabdu firan qabdu humna hin qabdu ulaagaan guuttu namoonnis gatii hin qabdu siin jedhaniiru. Waaqayyo immoo akkas jedha gatii keen guddaa godha. Fuudhiin harkaa maqaa Yesuusiin arra nama tokko Waaqayyo gatii isaa guddaa taasisa. Itti maddume nama sibiraatti Waaqayyo gatii koo guddaa taasisa jedhiin. Ulaagaa guuteen darbaa jedhiin. Eewni darbuu barbaadu dhiigi Yesuus arra ulaagaa si guuchisa. Ay makatoza pralagias waan shanan warra maneetti kennanaan jedha Waaqayyo. Inni jalqabaa wangeela kana akka isaan lallabanitti naman dibatatti kennuun qabadha. Kunnoo fagootti gamanatti nama wangeela babal'isu humna naman kennuuf hin qabadha Waaqayyo. Ayyaana naman baay'isuuf hin qabanaan jedha Waaqayyo. Afuura gootiin dibee naman kaasuun qabanaan jedha Waaqayyo. Ilaan dhufa biddisaa amma nama sadii irra buufata. Sirra buufata biddisaa. Sirra buufata ayyaanni isaa. Wangeela fuutee baata. Eeyyee namni tarii si shakka. Yila namni gaarii miti siin jedha. Cubbamtuudha siin jedha. Hiyyeessa siin jedha. Kosiidha siin jedha. Waaqayyo mokkedhe utuma isaan ilaalanii nadhaa ijarsaa si dibaa. Paaloo kanduuza. Prada hin dhufa waatu dhufam. Amanamaadha jedheen wanta dabarsee sitti kennuu qabadha Waaqayyo. Furtuun sagal dhufee ila balaliyaara. Fultuu tokko balaliyaara. Harka kee irra dhugaa Waaqayyo waan darbatamee galu jira. Eebba darbatamee galu jira. Yeroo baay'ee ilaalchi Waaqayyo kan namaarra fagoodha. Yaadni koo akka yaada keessanii miti jedhee dubbata. Akkuma lafti kuniif samiin kun gargar fagaatu. Yaadi koos yaada keessanitti gargar fagoodha jedhee dubbata Waaqayyo. Argitu amma mee namoonni yeroo baay'ee ilaalcha ofii isaaniin Waaqayyoon booksii wayii keessa yookiis kiisii keessa kaatanii deemuu barbaadu. Yookiis Waaqayyoon waldaama tokko bichaa keessatti hidhanii kaa'uu barbaadu. Waaqayyoon doktiriinii tokko jala bichaa hidhanii kaa'uu barbaadu. Kanaan achi iddoo biraan jiru Waaqayyo. Kanaan achi kiisii isaa keessa malee booksii isaa keessa malee iddoo biraan jiru Waaqayyo akka itti fudhatu. Aaraa mana isaanii jala malee waldaa isaan keessatti miseensa ta'an keessa malee akka Waaqayyoon jirreetti fudhatu. Tajaajilaas isuma sana bichaa godhan lafa kaa'u. Ilaalchi Waaqayyo adda. Lafa namni nama tuffateeti nama kaasa. Ilaa kun akkasiin jedha Gooftaan. Iddoo hundumaatti siif mul'ata siin jedha. Isii mul'ata Waaqayyo irraa. Ilaalchi Waaqayyo adda. Phaawulos akkaataa itti Waaqayyo amanamaa isa godhe dubbachuuf jedheeti. Ani illee jalqabe. Hin argita. Ani illee cubbamaan ture, ari'ataan ture. Garuu Waaqayyo amanamaadha jedhee humna naaf kenneedha ilaa jalqaba irratti. Humna naaf kenneedha. Amanamaadha jedhee moojii isaa irra na dhaabeedha. Cubbuu koo hundumaa immoo naaf dhiiseedha. Akka keettammati maal jetta? Phaawulos
sadagaadhaan Istifaanosii ajjeesise miti. Isa waldaa kiristaanaa ari'atu miti. Kanaafoo harkan kaasuuf itti utuu site. Kiisii kee keessa kaa'atte harka kee. Hin kaastuuf Phaawulosiif harka ol hin kaastuuf turte. Amma garuu namni tokko gooxiin irratti hin farramne, qabaleen irratti hin chaappeessine, warri paarlamaa harkan kaasnee fi qophaa masaa ofitti amaneeti Waaqayyo Phaawulos mucaa kootii jedhe. Tarii gooxiin sii farramuu dhiisuu danda'a. Qabaleen sii chaappeessuu dhiisuu danda'a. Waldaan kan kooti sii jechuu dhiisuu dandeessa. Waaqayyo garuu warra alaabaa moo'ichaa kee ol kaasa. Ol kaasii harka kee mirgaa. Nama tokko akkasnaan jedha Waaqayyo gatii isaan guddaa taasisa siin jedha. Yibbaraduu laba akka namni si ilaalutti sin ilaalu Waaqayyo. Akka namni si beekutti sin beeku Waaqayyo. Harka mirgaa ol kaasee akkas jedhi. Ilaalchi Waaqayyo adda dhimee. Kan namaarraa addaa dhimee. Amantee dubbadde. Akka maatiin si beekutti sin beeku Waaqayyo. Akka safarri si beekutti sin beeku Waaqayyo. Akka naannoon si beekutti sin beeku Waaqayyo. Akka riyyaan si beekutti sin beeku Waaqayyo. Labooriyaas. Kaabbortii isa gurguddaa lafa ga'u. Kaabbortii iswiit jaaket seedamu sana. Jaaketii iswiit jaaket kaabbortii gurguddaa isa ittiin lafa haraa deeman tokko kan fakkaatu as keessa nama 94 utunni uffifamu argeera. Maal jennaan arra uffata addaan itti uwwisee gadhiisedha. Namuma namni ilaalcha isaatiin tuffate tokko gaara galataatti ol baasadha Waaqayyo. Tulluu ulfinaa yaabsisanaa jedha Gooftaan. Galateeffadhu Waaqayyoon ta'eera. Ilaa qabdii gurguddaa afur argitu as keessatti. Tokko humna kenneef Waaqayyo dadhabaadha. Dadhabina Phaawulosiif dadhabaadhaaf tola humna dhufe. Ayyaana Waaqayyo argitu. Ayyaana Waaqayyo jechuun nama araarri malleef tokkoof araara Waaqayyo tola dhangaleedha. Hin maluuf nama sanaaf hin ta'uuf garuu inni hubanasa dhufee irratti dhangalee. Tokko ishee kana qabaddaa. Lammata nama humni kennamuuf hin malle tokkoof humni Waaqayyo dhufe ayyaana Waaqayyooti. Phaawulos ari'ataadha. Nama waldaa ari'atuuf akkamitti humna laattammati. Diina keef akkamitti humna laatta. Garuu Waaqayyo borii Phaawulos sababa beekuuf maal godhe isinitti fakkaata? Humna kenneef tokkoffaa irratti humna naa kennee jedhe. Lammaffaa irratti amanamaadha naan jedheedhe. Humna hin qabu jechuudha Phaawulos. Humni kan Waaqayyooti. Lammaffaa irratti amanamummaa hin qabu. Maaliif ari'ataadha? Jibbaadha. Hin ari'ata. Waaqayyo maal jedhe? Amanamaadha jedhe. Ergasii boodee hojii irra isa dhaabe. Hojii irra dhaabe. Cubbuummoo hin qabaa jedhe. Warra cubbuu hojjetan keessaa immoo ani isa duraati isa hangafaati jedhe. Ari'achaan ture maqaa balleessaan ture. Garuu amanuu koon dura wallaalummaa kootiin waan kana godheef Waaqayyo araara naa buuseedha. Ilaa humna kennuufi Waaqayyo amanamaa gochuu Waaqayyo Phaawulosiin araara gochuufi Waaqayyo Phaawulosiif hojii irra dhaabuu Waaqayyo kan arfan argitu. Namuma humna hin qabneef humna kenne galanni isaaf haa ta'u. Namuma amanamummaa hin qabneen ati amanamaadha jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lama namuma cubbuu gurguddaa qabuun araara buusee fi ati mucaa araaraa ta'e. Sadii isa booda hojii irra dhaabe. Bara jireenya isaa guutummaa maneedhaa keessa taa'es galaana irra taa'es waldaa keessattis Waaqayyoon Kiristoosin utuma lallabuu du'e. Kun Phaawulos sababa ulaagaa guute miti. Sababa luboonni warri hangafootaa Fariisonni Saaduqoon akkasumas warri seera beekan irratti farramaniif miti. Kuni ayyaana Waaqayyootiin tola dhufe. Sababa namni harka kaaseef miti. Yookiis Phaawulos dura ergamoota kan ta'an Phexros faa, Yohannis faa, Yaaqoob faa sababa irratti farramaniif miti. Warri Yerusaalem keessatti walitti sabamanii taa'aa turan akka utubaatti warri ilaalaman sababa irratti farramaniif miti. Phaawulos ergamaa keessaa isa tokko ta'u jedhanii sababa isaan chaappeessaniif miti. Akkaaraa ciitti dhaqee Waaqayyo kaafadhu harka kee karaa diinni hin eegne sii dhufa Waaqayyo. Ilaa namni asiin eegaa jira asiin sii dhufa Waaqayyo. Arra jedhaa dubbadhaame karaa namni hin beenneen Waaqayyo naa dhufaa hidhimee akkaataan itti dhufu namaan galu. Isaan maal eegaa jiru? Ganaa Phexros faa, Yohannis faa warri akka utubaatti ilaalaman itti farramu. Yoos malee ergamoota ta'uun hin danda'amu jedhanii yaadu. Bartoonnis akka waan Waaqayyo nama biraan qabne Yerusaalem keessa ta'anii hunduma
yoo dhaloonni achi kee hin rukutu. Yoo dhaloonni achi kee hin rukutu. Si'a tokko akkas jedhani utuma gooftaa Yesuus qaamaan lafarra jiru iyyuu nama dhowwuu barbaadanii turan isaan. Akkuma bara kana namoonni baay'een nu dhowwuu barbaadan. Hin lallabinaa nuun jechuu barbaadan hin danda'an malee. Duula geggeessu karaa hundumaan. Waldaa keessa ta'anii irratti farramu. Feesbuukiidhaan nu arrabsu. Tiiktookiidhaan gadi dhiisu. Minim wanti nama dhiibu hin dhaabu hin jiru. Yeroo Yesuus qaamaan lafarra tureeti bartoonni tonkolii of keessaa qabu. Nama tokkotu jedhan maqaa keetiin jedhan Yesuus bira dhaqanii. Maqaa keetiin utuun hafuuramaa ifatu argine, utuun hafuuramaa baasu argine dhoowwinee dhumne jedhan. Dhis maqaa kanaan hin hojjetiin jedhan. Nagada si'an isan maqaa kanattiin hin fayyadamiin jedhan. Innaan naaf dhufanii itti man namicha tokkotu jar tokkotu maqaa keetiin hafuuramaa baasaa jiruuti dhiisa of eeggadhaa jennee dhoowwinee dhufne jedhan. Inni immoo akkas jedhe lakki dhiisaa isaan hin dhoowwinaa jedhe. Isaan hin dhoowwinaa. Namni maqaa kootiin hojii aangoo hojjetee deebi'ee naganu hin jiru jedhe. Kan isin hin balleessine, kan isin hin diigne gara keessanii jedhe. Kan isin hin balleessine, kan isin hin diigne kam gara keessanii maaliif dhoowwitanii jedhe. Amma nu dhoowwuu barbaadu. Sochii siddisti dhoowwuurraa kiristiyaana wangeela lallabu dhoowwuu barbaaddi waldaan bara kana. Bayyeesuus. Amma jalqabee miti gabartoota irraa jalqabee maal gochuu danda'ama? Abbaan dhaabate achuma dhaabata deemsi keenyatti fufa. Maaliif amanamaadha jedhee humna nuu kennee hojii kanarra nu dhaabeera Waaqayyo. Amma lubbuun jirrutti wangeela hin lallabna. Kaafadhu harka kee tarii ati amanamaa miti naan jechaa jirta ta'a. Tarii ati hattuudha naan jechaa jirta ta'a. Waaqayyo garuu amanamaadha jedhee naa chaappeesseera. Siifisii chaappeeffadhaa kaafadhu. Maqaa Yesuusiin ati amanamaadha. Galateeffadhuuti Waaqayyoon. Kanadha dhoowwinee dhufneedhan dhiisaa maaliif dhoowwitanii? Abbaa hafuuraan qabu seedan seenaa fiduu barbaadaniif isaan ganaa abbaa ta'anii Yerusaalem keessa ta'anii ilma hafuuraa kooti dhiisaa jedhan immoo dhiisaa Phaawulos gaa Aqwaaraacii yeroo bartoonni gooftaa Yesuusin lallaban ari'ataa ture. Yeroo Yesuus fooniin qaamaan biyya lafaarra ture dhimma isaanii hin qabu ture hin badde deema eegaa ture ari'ataa ture. Amma garuu yeroo Yesuus lafarra deemu wajjin hin deemne Phaawulos. Erga inni deemes ari'ataama ture. Lafa ga'ee dhufeetti chaappeessee qaba. Argitu nama kana wangeela lallaba jedhee namni eegee jiru. Waaqayyo hin foota jedhee namni eegee jiru. Phaawulosin warri akka utubaatti ilaalaman bartoonni 12 tokko ergasii Maatiyaas kan jedhamu ixaan bu'eef itti dabalameera iddoo Yihuudaa. Yihuudaan illee yeroo sanatti duuteetti. Wajjeeste isheen asii gadi galagaltee duuti. Gooftaa gurgurtee. Iddoo ishee garuu ixaa buusanii nama tokko obbaye. Siifisarra ixaan siifa ba'u. Hakkeedhan egaa. Iddoo nama kanaa jedhani. Iddoo nama kanaa hojii Waaqayyoo adeemsisuudhaaf iddoo Yihuudaa bu'ee nama nu wajjin hojii hojjetu tokko jalqabaa kaasee gooftaa wajjin kan ture. Ilaala akkaataa isaan itti deeman. Bara kanas kan nu rakkisaara. Jalqabaa kaasee gooftaa wajjin kan ture. Barsiisa gooftaa dhaggeeffachaa kan ture. Amma irraatti immoo cimee dhaabbatee nu wajjin kan jiru. Sassaabnee ixaa buusnaa achi keessaa nama tokkoof itti daballa iddoo Yihuudaatti jedhan. Phaawulos Maatiyaas namichi jedhamu kun toora tokko barreeffama barreessee hin qabu. Yerooma sana ixaan buufii dhageenya malee ixaa bu'eef sanaan maal akka inni hojjete hin dhageenyen. Ixaan bu'eeraa fi jaratti dabalameera Yesuus gooftaa dhotuun jedhin duute namitti. Yesuus Kiristoos ixaadhaan miti wantichi. Wal filuudhaan miti wantichi. Harka olii kaasuudhaan miti wantichi. Silaati Maatiyaas hojii guddaa hojjeta ture. Maatiyoosiif Maatiyaas tokko miti. Maatiyoosi durumaa bartuu gooftaatti inni nama jabaadha. Hubataadha, cimaadha, ogeessa. Matsaafas barreesseeran. Isheen ixaadhaan dhufte mee ishee gooftaan hin waamin. Ishee bartoonni fi jaarsolii waldaa ixaa buusaniif irra buusan waan tokko seenaan hojjenna. Maqaama ishee hojii ergamootaa keessatti ixaabbeef bakka ixaabbeef lootorii beef eessa akka isheen keessa hin beeknu. Galteetti seenteetti balbala bananiiruufi seenaan galmeessiin duute. Korojoo baattee maduukaa deemti laayi. Maal hojjete Maatiyaas? Phaawulos garuu bartoonni ixaan buusnee fi heeyyaman furannee akkuma keenya abidda ta'e. Nama sagal chaappeesseen darba. Nama seenaa galmeessuu si godhadha Waaqayyo. Qabi nama si biraa. Waaqayyo nama seenaa galmeessuu si taasisaa hidhi.
nama daasi taasisa gooftaan jedhin. Yeroo baay'ee kana dhadhaa rakkinni nu jeeqaaru. Isa nuun ixaa buusneef, isa nuun fuula sabaa duratti gaa'unii adiitti uwwisnee, shaashara isaa lafa arsiisnee, asii gaditti baasne maaliif inni mul'atudha. Bara kana immoo gooftaan immoo amanamaadha jedhee namuma koosii caatii irraa fidee, sigaaraa irraa fidee, araqee keessaa fidee, kottu mana puulii keessaa as dhaabadhuedha. Isin kan biraa hedduu kan biraa fida gooftaan. Amma gaa maal gootu isin seenaa isaa sagaleessaa, ejjituu ishee kaleessaa, saamtuu ishee kaleessaa hedduu, sagaleessaa haasaa hafteetti kaleessa keessatti hafte inni fagaatee waggaa 100 si durseera. Namni tokko mee utuu isaan si tuffatanii dursitee argamta. Ol jedhi dhaabadhu durseen argama jedhime. Lallabii. Arraa kaasee namni dursi argamu tokko siin haa ta'u. Namni hangafee mul'atu tokko siin haa ta'u. Cabsitee darbita maqaa Yesuusiin. Cabsi daangaa diinni kaa'e. Cabsi ofirraa. Proolaa fi gatoolaa. Galateeffadhu noori. Saba gooftaa. Ishi Maatiyaas isa ixaan bu'eef iddoo Yihudaa bu'e immoo Phaawulostu caalaa seenaa hojjete. Maatiyaasiif ixaan bu'e. Qorra 12 keessaa tokko ta'e. Maal hojjete ishi natti hima. Namni beektu. Waan hojjete hin qabu. Phaawulosoo baay'ee hojjete. Atis kana booda waan baay'ee hojjettaabbe. Kaafadhaa isinis harka keessan. Nama namni maqaasaa ol kaasu miti. Nama Waaqayyo maqaasaa ol kaasu waan guddaa hojjeta. Ilaa namoonni si tuffachuu danda'u oolan si kaasadha Waaqayyo. Gatii keen ol kaasa siin jedha gooftaan. Itti mi nama si biraatti. Namni yoo si jibbeen sodaatiin ati jedhin. Maqaa kee kan ol kaasu Waaqayyo jira jedhin. Jira itti mimee. Waala dikkatuusa nama 21 sa'aatii kanaa kasee seenaan isaa jijjiirameera. Ilaalchi namni sii qabu kufaa ta'eera. Galateeffadhu Waaqayyoon. Hindi kuno anaan jedhe Phaawulos wayiif jedhe Waaqayyoomatu humna naa kennee amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabe. Bartoonni nan filleedhaam. Waaqayyoomatu jedhe amanamaadha jedhee humna naa kennee hojii isaa irra na dhaabe. Keessumaa Galaatiyaa keetti mokkeedhe. Ani Waaqayyo Kiristoos Yesuus natti mul'achuu isaatiin wangeelicha fudhadhe malee nama tokkotti isan barreenii jedhe. Namni na barsiise isin jiru jedhe. Natti mul'ate tagalleexelliin wasarku nan fudhadhe. Isa booda lallabuu man jalqabeedhe. Bartoota warra na dura ergamoota ta'an baruudhaaf isan gara Yerusaalemitti ol hin baane. Innanne nacheedhe. Innanne isaan baruuf jedhee hojii dhiisee hin deemne jedhe. Maalin godhere wangeeluma lallabuutti kee hojii ergamootaa keessatti immoo Saa'ol utuun turin Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee lallabuutti keedha utuun turin. Hin turu kansa cuuphaan nanna irraa utuun qoorin bishaan cuuphaan nanna isaa irraa utuun karkarfamin lallaba jalqabe. Kan kee miilanaa hin ariifata siin jedha gooftaan. Adda ilaalchi Waaqayyoo. Adda annamatti isan arganneedhe. Natti mul'achuma isaatiin wangeelicha argadheedha. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaasee ilaala. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee. Yesuusumatti natti mul'annaan hin argadhe malee. Ani namatti isan fudhanneedhe nama harkaan fudhanne. Namni ana barsiise isin jiru. Namnis ana hin barsiifne. Isuma natti mul'ate. Itti namni sitti naan chaappeessine. Bakka natti mul'ate naa galee lallabuu man jalqabeedha. Namnis nan barsiisne harkas naan kaasneedha. Maatiyaasiif garuu kan harka kaase baay'eedha. 60 keessaa ixaan beef garuu hojiin hojjenne. Ammuma warra torbaaf amanii ammuma Filiphos faallee hojiin hojjenne. Maatiyaas garuu 60 keessaa ixaan beeraaf. Dhaalati maatii irraa argatteef lootoriidhaan wanti tara kedhee siibee dafqitee hojjettee wanta tinfinnee dhugaa Waaqayyoo qabaasaan beektu taanaan umuriin dheeratu. Wanta sirriitti hojjettee fidde garuu si keessaan badu. Inni kono gurbaa ixaama be'een malee wajjinuma deemuusaa duukaa deemuma isaa argan malee nama akkamii akka inni ture hin beekan Maatiyaasiin fuudhanii dhoq godhanii kee buusan. Kitaaba tokkoon barreessine. Warri hin fo'amne kanneen akka obboleessa gooftaa Yihudaa fa'aa immoo Yaaqoob obboleessa gooftaa ammas isaan immoo barreessaniiru. Yaaqoob isa bartuutu hin taane inni
obboleessa gooftaa ta'e immoo barreesseera. Yihuudaan barreesseera. Warri kaan naannaanii lallabaniiru. Samaariyaatti Filiphos lallabeera. Koochoo baasee namicha tokko cuuphee iyyuu bade. Hojii gurguddaa hojjetaniiru. Maal hojjete namichi kun fu'ame? Lakkaa harki namaa ol si kaaseef wanta yaadamte sana guutuu dhiisuu dandeessa. Harki Waaqayyoo ol si kaasnaan garuu hangafa taatee mul'ata. Arragaa kunoo namoota baay'ee harka Waaqayyoo tachee ol kaasa. Jedhame harka Waaqayyoo na kaasaayidha. Kanaaf maal jedhe gaa Phaawulos? Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isan fudhanne namnis ana hin barsiifne. Amantii warra Yihuudootaatti qabamee yemmuun jiraachaa ture garmalee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhamaa akkan ture dhageessaniittu jedhe. Dhageessaniittu beektu waa'ee koo istirii koo beektu seenaa koo seenduubee koo beektu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiran keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaafis caalsisee nan hinaafan ture. Waaqayyoo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaanis na waamutti gammadee. Phaawulos garuu waamichi isaa garaa haadha isaatii keessatti maatsanii armee isaatii keessatti akka ta'e dubbata. Isheen gidduutti akka duuriyyee ta'ee waldaa ari'adhe suni zimbiloo gidduu xaalqaa galte malee waamichi koo durumaati jedhe. Waamichi koo durumaati garaa haadha koo keessatti utuu hin uumamin na waammate. Ayyaana isaan na waamutti gammadee. Uumamuu biyya lafaa dura isa naa qopheesse irra na dhaabe. Amma mee namoota afuma ari'attu wanta Waaqayyo jedhe tokko nafu. Kana beektu afumaa si ari'atu, ofumaa si jibbu, ofumaa dhagaa sitti guuru malee yaadi Waaqayyoo kophaadha eenyu isa dhowwu hin danda'u. Ya namoota dhagaan sitti darbatamaa jiru, ya nama maqaa kee balleessaa jiranii sabbar zeena torbee kana keessa nama galataa taata. Utuma isaan ilaalanii Waaqayyo nama guddaa si taasisa. Mee kedame achaadheenedha. Asaadheen gidduu darbaayidha. Rakkinicha gidduu hin darbita siin jedha Waaqa. Nan darba jedhi dubbadhume nan darba. Ilaa Waaqayyo gooftaan harka namaan utuu hin taane harka ofii isaatiin si kaaseera. Laphee kee rukutadhu dubbadhume harka Waaqayyoon na kaasaa jedhin. Eenyummoo gannan teessisu jedhin. Harka Waaqayyoo balbala naa banaa jedhime. Eenyummoo natti hin cufu jedhin. Maqaama Yesuusin namni gammadee dubbatte dubbiin kun ergaa keeti. Namni gammadee fudhachaa jirtu dubbiin kun ergaa keeti. Ilaame iccitii tokkoon sinitti hima. Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti hojii tokko keenya barbaade qaba. Hojii irra dhaabuudhaaf nu fidee qaba. Hojii irra nu dhaabuu barbaade qaba gooftaan. Isa kaan amanamaadha jedhee qabeenyatti kenna. Isa kaan amanamaadha jedhee dibatatti kenna. Isa kaan amanamaadha jedhee biyya bulchuu biyyatti kenna. Kun kennama Waaqayyooti. Isa kaan amanamaadha jedhee namoota gorsuuf jajjabeessuuf barsiisuu itti kenna. Kun hojii Waaqayyooti. Ilaala qabeenya irras kan si dhaabu Waaqayyoodha. Amanamaadha jedhee sitti kenna. Qabeenya san maal akka ittiin gootuuf haadha hiyyeessaa akka ittiin gargaartuuf ijoollee abbaa faadhaan qabne akka ittiin guddistuuf dadhabaa karaarraa akka ittiin kaastuuf waldaa kiristaanaa akka ittiin ijaartuuf amanamaadha jedheeti Waaqayyo bileenera si godha. In gargaartaa hiyyeessaa. In guddistaa ijoollee abbaa faadhaan qabne. Tokko lama sadi laga dhiisee reebba kee. In fudhattaa rayitaa kee maqaa Yesuus. Iyyinaaf ta'eera jedhime. Yaa qabeenya keessallee kan nama dhaabu Waaqayyoodha. Ila argita. Tokko xaaree bira ga'uu dadhaba. Dafqee. Tokko immoo hojii xiqqoo hojjetee waggaa muraasa gidduutti bileenera ta'a. Waamicha kun. Waamicha Waaqayyooti. Amanamaadha jedhee iddoo nama dhaabuu qaba Waaqayyo. Ati waamichi kee amanamummaan kee qabeenya irratti taanaan qabeenya sitti kenna Waaqayyo. Amanamummaan kee wangeela babal'isuu ayyaana Waaqayyoon hojjechuu taanaan akkuma Phaawulosiif humna kenne humna sii kenna Waaqayyo. Amanamummaan kee biyya bulchuu taanaan hoggana gurguddaarra karaa hin beekamneen sin dhaabada Waaqa. Kasi yoommoo amanamummaan kee bifa garaagaraan namoota araarsuu utuu isa tokkoof hin loogin utuu qaama miidhameetti hin kuffisin isa tokko irratti kuffistee isa tokko irraa immoo akka oolchitutti utuu hin taane miizana sirriidhaan araarsuu gorsuu date achirra si dhaaba jaarsa biyyaa si godha gooftaan.
jaarsa kabajamaa jaarsa biyyaa si godha. Ila iddoo mana madadhaabuu qaba. Yoommoo amanamummaati qabdu hojii gurguddaa hojjechuudha ta'e. Hikiminar, barsiisummaar, saayinsiif teknooloojiir, gita daddar godhe si kaa Waaqayyo. Hundi kana harka Waaqayyootiin ta'a. Harka namaan taanaan harkuma namaan kufa. Harka Waaqayyoon taanaan garuu eenyu kuffisuu hin danda'u. Achiin jalqabuuf jedha. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti. Akkuma dubbadhe namoota 19 akkaawuntii kee irratti bileena waameera. Irra si dhaaba ameen jedhi fuudhi. Irra si dhaaba gooftaan. Ilaa amma immoo nama 22 keessaa namoonni 10 faarfannaadhaan, namoonni 12 raajummaadhaan dibata takkaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen beekne sirraan kaa'edha Waaqa. Ilaa chaappeera. Ilaa warra hooggansa danda'u, warra biyya bulchuu danda'u, karaan beekamne siin jedha Waaqayyo. Baala silxaanii guddaan si taasisa. Kara daddaatiin gita daddaatiin hojjechuu kan barbaadan namoonni 44 kaasa harka keessan 1 2 3 chaappeera. Adda kee qabadhu gaar. Amanamaadha jedhee wanta Waaqayyo irra si dhaabu jira. Amanamaadha jedhee Waaqayyo hojii irra si dhaabu qaba. Mee akka dhagaan adda keessan qabadhaati. Fuula namaa durattidha. Tuffatamaadhaniidha. Garuu Waaqayyoodha. Amanamaadha jedhee hojii guddaa natti kennaa. In amantaa? Ilaa kunoo sirratti chaappeera. Sirratti chaappeera. Ililleef galata baay'isi Waaqayyoof. Isa turre si dhaaba. Qabime. Baajeta ta'a malee, dibata ta'a malee, biyya bulchuu ta'a malee, saayinsiif teknooloojii ta'a malee, Ameerikaa dhaquu ta'a malee, arra wanti tokko darbatamee la fuudhi harka kee keessaa hin bu'a. Darbatamee harka kee keessaa hin bu'a. Iyyi wanta natti kennamu jira hidhimee. Dabalii wanta harka koo galu jira hidhimee. Amanteetta? Dhugaa Waaqayyoo wangeela baatanii missionarii gurguddaa as keessaa ka'an argeeran. Olin kaasa wangeela kana. Amanamaadha jedhee inni Phaawulositti wangeela kana kenna. Kaasi warri wangeela lallabuu barbaadan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amanamaadha jedhee Waaqayyo mee saba miliyoonaan lakkaa'amu dura si yaada. Illi katuuza. Kiruuseedii gurguddaa, konfireensii gurguddaa kan keessatti naafti diriiru, kan keessatti goophoon qajeelu, kan keessatti jaamaan banamu, kan keessatti duudaan dhaga'u, kan keessatti lubbuu haaraan amanu irra si dhaabeera. Irra si dhaabeera. Afurri qulqulluun akkasnaan jedha. Hunda caalaa arra amanamaadha jedhee dibata irra naaba, dibata kadhadhuuf saba kanaaf naan jedha. Warri wangeela fuutanii fiiguu barbaadan kaafadhaa harka keessan. Hunda kan caalu kana riba laddaa yaadoos. Riila dadadadada. Amanamaadha jedhee dibata isaas irratti dhangalaasa. Dibata isaas irratti dhangalaasa. Dibata ulfinaas irratti dhangalaasa. Ayyaana isaas irratti dhangalaasa. Fuudhi la. Fuudhi sodaatini maqaa gooftaa Yesuus. Yes. Yes. La kando pras, sakatailas, lagayomas. Amanamaadha jedhee deem. Anillee de ari'achaan ture deem. Ila waa'ee ofiisaati qaanaa dubbateem. Anillee ari'achaan ture, ajjeesaan ture, cubbuun qaba. Garuu de amanamaadha jedhee irra na dhaabeen. Saakaliyadas. Fuudhi bonarka amanamaadha jedhee Waaqayyo waa irra si dhaabayee. Amanamaadha naan jedhe. Rikalodo Magadias amanamaadha jedhee gooftaan waa irra si dhaabaa. Eebba irra si dhaabaa. Kattaa jireenyaa irra si dhaabaa. Laagaayinas. Dinqii kuno humna naa kennee jedhee amanamaadha jedhee irra na dhaabee. Isa biraa ta'e. Kanaaf hidhaminni maal jedhe? Isumaan ta'e deema. Ammi danda'a keenyaa isa biraa nuu dhufaa iddoo tokkotti immoo. Nu biraa wanti tokko hin baa jennee waan himannu hin qabnu jedhe. Nu biraa beekuun jennee fayyinnis eebbifamuun namaas dhugaa ba'uun namaas fayyuun namaas jedhe. Nu biraa baa jennee waan himannu tokko hin qabnu jedhe. Nu biraa baa jennee waan himannu hin qabnu jedhe. Hammi danda'a keenyaa garuu achii dhufee. An achiin siif ajajuu fedha kaafadhu harka kee. Hammi si danda'u Waaqayyo biraa siifaa dhufu. Amanamaadha jedhee gooftaan waan haaraa sitti laatu yee.
Askaba zimeda wangela kana tarka ke sangaba. Fudi. Ija ke olra busi. Hela. Hela. Wangelu makana tarka ke sangaba. Namoota guge. Ergub. Dufte harka isaanii irra buufatu jira. Of qabuu dadhabu. Amanamaa jedheen isa kaan bileenara naan jedha Waaqayyo. Isa kaan wangeela koo ayyaana koon itti laadha naan jedha. Keessumaa naan jedha furri qulqulluun ayyaana kootiin namootaan addunyaa guutuurra naannessu jira naan jedha. Keessumaa raajii addaa, wangeelaawii addaa, paasterii addaa, ribadduusa, appoostilii addaa ilaanan diba jedha. Harka keessa qabata biddichi dhufee masirra bu'a. Utuun beekin afaan haaraa haasa'uu jalqabda. Raadoo, ribaaya, rabadaadada, waatu si keessa darba, abidda si keessa darba, ayyaana waaqayyo si keessa darba. Jalqabeera, fuudi. Yes. Abidda tokko dhufa laa gubaa'ii kana keessa. Abidda tokko dhufa gubaa'ii kana keessa. Hey! Wikula. Mala dayas. Hey! Hamame obboleessa koo obboleetti koo. Mee na ilaali waan sitti maa. Namuma zarii isaan beenne eenyummaa isaan beenne mee baankiin. Akkaawuntaantii mataa isaa akkaawuntiingii fi ikoonomiksii barachuu isaa ilaaleeti. Amanamaadha jedhee birrii miliyoona lakkaa'u lagaachi taa'e. Maskootii jalaqaa hin fuudha hin kennu. Maalidha jedhee amanamaadha jedhee hojjetaa koo jedhee kaate. Erga baankiin akkas nama manee birrii ammanaa keessa nama na kaa'e. Ilaa akkasiin jedha Waaqayyo ani immoo kan caalu keessas kaa'edha. Nan darbadhan. Arras inni isu ammatti fuutee baatutti. Amanamaadha jedhee Waaqayyo eebboo lakkaasi dhaaba. Oh, waa yila mas. Fuudhi dhaammayyu. Amanamaadha jedhee eebboo lakkaasi dhaaba sin jedha Waaqayyo. Eebba guddaa keessan si kaasiin jedha Gooftaan. Hammame ammumumna keetitti atiyuu ammumumna keetitti nama tokko hojjetaa godhatta dhala kee wallaaltuu afaan hin qabne daa'ima kee xiqqoo harman guu hin jirtu qabeenya kee guutummaa sarraatanyaa maa daldalaan koomishinii fudhatee sii fidetti galgala sii dhuftee boriisaa dhala keessa mana keessatti laattee masokkite maal jette amanamtuudha. Ergati yu amana nama mante kan caaluun si amaneesitti kenna jedha Waaqa. Eenyummaa isheen beektumati. Eerumtee galtee fi ajjeestee dhuftoo ishee. Waama waraqati dubbatu mattaawaqee ama ishee laaltee isa koomishinii dhufee inni koomishinii fudhatu daldaalaan dubbatu si laaltee qulfii mana keetii buddeen isheen sii qopheessitu marshiitti naquu dandeessi. Dhala kee ishee harman kun itti kennitee ma boriisaa hojii kee qab isa kete maal jette amanamtuudha jettee irra dhaabde ergati nama taate ammana mana keetti nama amante akkasiin jedha Waaqayyo mana koo sitti amanee sii kenneera amanee mana koo dabarsee sitti kennaa siin jedha Gooftaan. Akka namaatii Gooftaan tuffatamaaf gadadamaaf gatamaa as keessaa fira hin qabne nama hin qabne tokko naan jedha Gooftaan. Utuma namni ilaaluun itti gaafatamummaa guddaarra kaanaa jedha. Amanamaadha jedhee wal jennee dhaabannee karan. Eenyuree akka keenyuree qulqulluu si malee hin jiru kan akkasa. Eenyuree makki keenyuree garraamii si malee nagarreenyuree. Eenyuree makki keenyuree qulqulluu si malee nagarreenyuree rame. Eenyuree makki keenyuree garraamii si malee nagarree. Gati akka gooti gati cubbu kooti bineensaf nallaanne nangane bakkeetti rilaaraba yabasa andara lafara nafide fagora si olina pote
koti gati cubu kote bine sabna lane nangane bakete andara andara lobur ay nabide bagoda siolina bude gabude sabira anabeka anabeka me anabeka wanatina kole biya beka biya beka biya beka wanatina kade anubeka 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 ejabararabara akamini akamina nuba akamina nuba bolagi kalatamale akamini akamina nuba akamina nuba bolagi kalatamale Ila naman dagatamu sinayadata guyyaa kee gooftaa koo gaadii jechaana fool jechuu banjeera fayyaa cabnii koo namni namaa namoom jaareetoo deega kakateetu haala guyyaa dhumaa kottee sana gargaaru sittan goloo gaala namni nama namu meeshaalee deega kakateetu haala guyyaa dhumaa kottee sana gargaaru sittan goloo gaala namaan dagatamu sina yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadii jechaana fool jechuu banjeera hin fayyaa cabnii koo namni nama namoom ijaareetu deega kakateetu haala guyyaa du'aa kotti sana gargaaru sittan goloo gaala. Haleluuyaa. Dhugaa gooftaati. Baay'een keessan lallabarraa wayirra dhaabattanii dhuftanii dhugaa baatu. Yookaan eebbarra ta'a malee, yookaan dibatarra ta'a malee, yookaan biyya bulchuu ta'a malee, yookaan saayinsii fi teknoolojii waan addaa ta'a malee Waaqayyo wayii keessa si galchaa. Hin banama hin seenta. Hin argita gaa ija kee hin argita. Balballi badhaadhinaa hin banama keessa seenta. Ila waan arga. Balbala cufamee jiru. Qabeenyi baay'een keessa tuulamee jiru. Kun amanamaadha jedhee harka balbala banee furtuutti laatee sokkuun arga. Keessan si dhaaba siin jedha Waaqayyo. Hin danda'amu. Hin ta'u. Mee irratti kan walii galtu. Tarii nama biratti ulaagaan guuttu. Waaqayyo garuu amanamaadha jedhee waa irra si dhaaba. Tarii nama akka ilaalcha namaatti ulaagaan guuttu. Waaqayyo garuu amanamaadha jedhee waa banee sitti laata. Atti xaraaxar. Arra guyyaan kan keeti. Gooftaan waan keessa si dhaabu qaba. Amanamaadha jedhee waan dabarsee sitti kennu qaba. Waan harka kee galchuu qaba. Galateeffadhu sii ta'eera bakka.